بالبيتزين الربابة نني بريتزين نركب فودابني نافل بالبيتزين الربابة نني بريتزين نركب مالي إبسا أبو قادر جولنتون حلال والفوتين كراني كهاتي والفوتين على سنة الله وسنة الرسول والفوتين نسكن رقاباني Hedduu isinii gammadnee siif ibsishaadha. Thank you so much. Aruuza nyaachisuu qabdan garuu. Aruuzni nyaadamu hin jiru. Abeeti abbaa soddaati gaabara dhufu koo nama akaakayyuu nuun jedhu lafaa qabna inshallah. Hojiirra qabsora jirti ijoolleen akaakayyuu fidu. Ibsishaa fi maakii baga wal geettanii jaalalaaf gammachuu wal wajjiteettanii jecha nama garii eessaa dhageettanii kakakate jira jarri waliin fuutuu inaaftota teessan mogolee naa buutu sheer irratti godhi biyyeen si haa fuutu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaa ta'een walitti deebinee jirra. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu komentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. بالبيتزين الربابة نني بريتزين نركب فودابني نافل بالبيتزين الربابة نني بريتزين نركب مالي أكمل تقول تسير باندي وجري من ما تجيب تقولون كوي أكمل تقول تسير باند أما كن قدي مين عندهم إرنا ديفيد رجع فترة وانا إنسان رجعتني أنا يوسف ما إنه ميديا تكون في أماني سبب غير ديفيد جالس نجار نجات توتي إتكانو بتم بس تلا قتيس بيت توتي بريدة سه إيتان هركفود دان بيتا سه إيتان أكست أروح توتي نبتة سنجل بيني جاربي جبار جو جارك نيركو من دوميسين سباسو باتي بلا سيفيسو بلو باتي selama sampai dulu tadi ustaz sing gitu gadis teh man album gadis ndau Toto jalani gorogo batesa manike berbersa davite shakoto davike berbersa namni kontini ni qaba malali hojiin biraatiin jira beektu yaaduma itti balleessee yaaduu ni malee sirba malee hojiin biraatiin jira Sirriitti shaakalaati waan bareedaa namatti tolu hojjedha yookiin ammoo namoota warroota danda'aniif dhiisa. Maaliif yoo jettanii sirba jechuun dhaloota irraa gara dhalootaatti darbaa akkasumas waan bareedaa yoo hojjettan beekamtii fi jaalala guddaa ittiin argattu. Namoonni tokko waan bareedaa hojjetaniiti jechuudha. Sirbuma tokkoon beekamtii fi jaalala guddaa uummata biratti namoonni argatan hedduutu jiru. Yam yafoo laga horii asaamu daawwara. Yam tinishu batil liku gama bayi dala. Yam bargeeti ruko ye bale balatihi. Tintate lule alteret kreshi. Yam ye yam Ay artist akan ka inakan tante yam yam malit ni kon ka disi dane kita. Koy kon ka wan ka disi yo follo kon malit ni. Dasmu ya wara malit ni. Balen bala teleshimmirne qinxaatu tulel taratish qonqaadu mankaseessa fidene geeta isa yu infattanta ammo amarinya irratti infattanta ene geeta suutuma jedhi meesuma beektu akkan ene geeta dhiisi inacha maallaqii waan argite keessa galte akan kan altasaakkam nu fokkorsiisin nun tokkorsiisin innaffa'u incarraba kana dhoge jululuki Viidiyoon akkana kun miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti ilaalcha namoota hedduu harkisaa jira. Viidiyoon akkana kun viyuu hedduu argataa jira. Maaliif yoo jettanii namoonni hedduu dhaamsa inni dabarsaa osoo hin ta'in itti bashannanuudhaaf waan ilaalaniifi. Taappeellaan afaan Oromootiin maal jedhama? Taappeellaan afaan Oromootiin maxxansa. Maxxansa jedhama? Yaalime? Yaalashee taappeellaan afaan Oromootiin. Maxxansa waan jedhamu natti fakkaata. Moo beeksisa jedhamu laata? Maxxansa jedhamu natti fakkaata. Mee maal jedhama? Maal akka jedhamu komentii jalatti barreessaa. Ibsa Abdul Qadir ilma keenya kana manguddoo tanaaf uramaa tana qabatanii intala teessas مغفرة منور
armaan kana gartee muqaadima oofan muqaayaf Masha Allah. Argadda asii muka keessan muka keenyaa jennaani. isin tu apa ji? Isaan amma akka biyya isaanii isinitti himan. Isin akka biyya keessanii itti himaadha. Isin warri keessummaa kan dhuftan immoo jarri kun ulamaa'idha. Waan ulamaa'ee isin hin jette jala deema akkasuma. Eenyuleen ulamaa imaamar. Naaf galaamar. Jechuun isinis akka keessan hin ta'e isaanis akka isaanii himanii fi amma waan isaan jala deemaa tartiiba isinitti himaadha. Guyyaa nikaa maakii fi ibsaa jedhaa sagantaa nikaa akkanatti qopheeffatanii jiru. Namoonni hedduu jaalalli fageenyaa kun hin milkaa'uu sobaa karatti hafa waan hedduutu jedhamaa turee jira. Isaan ammoo garuu kana hunda keessa darbanii yeroo ammaa kana qaamaan wal arganii wal bira gahanii jiru. Bismillah horaa bulaa. Arri diimtuu walii filadhaa. Muraasa keessa rabbi haa ga'u. Namni jahamtuun isin yaada isin hin danda'in. Obboleeyyan kiyya warri miidiyaarra jirtan. Nama karaa halaalaatti wal irraa gammadanii eebbisan malee nama rabsan. Warri suuraa namaa garagalchitan. Warri bultii namaa keessa galtanii waan isin galchine keessa galtan. Ijoolleen tun halaalaa wal fuuteetti. Karaa nikaa hati wal fuuteetti. Alaa sunnatillahi wa sunnati rasuulii wal fuuteetti. Nus kun ragaa baaneera. Maatii bira dhaqee mucaan kun nikaa hidhatee seeraan dhufee fuudheera. Hatee hin jiru. Hattee hin jiru. Badiin dalag. Suuraa isaanii akka malee bakka malee warri kaa'atan. Warri ammoo fooloo guddifachuun hin deemaatan. Fooloon haraamaan guddate foon kee irra rakkoo fida. Jireenyi haraamaan ati jiraattu badii sirra fida. Bakki itti qalladanii jira. Bakki itti taphatanii jira. Bakka hin taane itti taphatinaa jira. Akkas mucaan nana mucattiin tun amaanaa rakkattis. Kaleessa rasuula rabbii irraa amaanaa fudhannee rakkatoo. Rasuulli gaafa ruuhiin keessaa bayan waan biraan dhaamani. Hattaa diiniin dhaamani. Gaafa ruuhiin keessaa baatu. Wasta'usuu linisaa'ikum khayraa. Isaan tun miskiina. Isinirraa uumamtee isiniif uumamtee cinaacharraa uumamtee dablanni isaanii akka cinaachaatti yoo daban akkasumatti danda'i horadhu siin jedhu yoo isin badii hojjette gossiif obsiif gorsi ofii keetii kan ta'e namaan hin gahin. Waa'ee cidhaa dubbattee jirti. Cidha isaanii irratti yaada kennitee jirti. Mee maal jettee haa ilaallu? Hedduu isinii gammannee siif ibsishaadha. Thank you so much. Aruuza nyaachisuu qabdan garuu. Aruuzni nyaadhamu hin jiru. Maali? Jiruun qaaloytee. Maali yoo? Jiruun qaaloytee jirta. Jiruun qaaloytee. Isin gargaarama rakkoo? Aruuza ifi uffataniituma hawaata akka namaa fidanii dhufne tana maal goona? Biyyatti namni bar meeshaa manaallee namaa fida. Warri biyya kanaatiif Ameerikaa mee dooraaluma dhibba lamalee fiddanii dhuftanii akkanumatti uffataniituma si duwwisanii deeman. Galgala jaarsaaf jaartiin gisee mana galtee dugda walirraa galagaltee rafti jechuudha. Guyyaa dhadhaataa bulanii. Haa yeroo kun faana akkasuma garuu ammoo yaadaa kana jijjiiruu qabna gaanuti isinirratti. Anka guyyaa sargii sanii anka baatiin takka anka guyyaan akkas silaa dhiirti maaliif waa meeqaan wociin sanbiti wanti qabatee galu tokko hin jiru beelloonis ni fudhatan waa hunda meekaappiinis ni dhiqatti bakka wanti manatti qabatan takka hin jiru silkii isaanii qofa qabatanii galan san booda halkan dugda warra garagalchanii bulan haa maali abbee yoo hafe yoo. Gaafa tokko guyyaan isin kennite kun sirriidha. Namoonni tokko tokko humna isaaniitii ol qarshii liqeeffatanii qophii cidhaa erga godhatanii booda deebi'anii rakkina keessatti kufanii namoonni miidhamaa turan hedduutu jiru. Namoota qarshii qabaniif salphaadha yoo qopheeffatanis namoonni qarshii qaban yoo qopheeffatan wamaa rakkoo hin qabu. No egira mangedi sayon achi fiqatee daarikti achumarraa haa dhufuunse informaationa biyyaatillee quban qabaan hin beekaa. So achumarraa haa dhufuunse. Ati yaamati yeenka egira mangadi dhufteettiniin qalbii fuutee tartu dhaqi ganda keetti deebii kabajaan kootu jedheen gadjeta. Karaa guddatee dhufee mireemu. Nama wal fuudhu hedduu gammadeen hin beekaa akka dhugatti nama dilaaf. Garuu akka isaanii gammadeen hin qabu akka maakii gammadeen qabu wallaahi. Rabbi umrii waliin haa dheeressu yaa. Qalbii namarraa hambisuu umrii waliin haa dheeressu. Wallah. Jaalalti guddoonis beektaa jaalalti namootaa gisee heddummaatti deebiteetii waan biraa namatti taati. Bataan. Kamitti akka nama nagaa taate seetarra. Maa akkati qirqirsu barbaade? Laa.
Abinti abbaa sodaati gaabala dhufu koo nama akaakayyuu nuun jedhu lafaa qabna inshallah. Hojiirra qabsora jirti ijoolleen akaakayyuu fidu. Nama guddaa ta'a. Erga isaan akkanatti wal arganii walitti dhufaniin booda namoota hedduu gammachiisee karaa garaagaraatiin ibsataa jiru. Ibsi Shaafii Maakii baga wal geettanii jaalalaaf gammachuu wal wajjiteettanii jecha nama garii eessaa dhageettanii kakakatee jira jarri waliin fuutuu inaaftota teessan mogolee naa buutu sheer irratti godhi biyyeen si haa fuutu. Akkana kaalaali dhiirri murtii guuta yeesuma si fuudhameerra hin duuta inaaftu fooqirraa amma mataan buuta nama jidduun deemin dhaabatatti duuta. Kana saniin qabu ka dubbii lallaaqee nafxanyaa jedhee Oromoo warraaqee yoo jarri wal fuutee saba qayyaradhaa nyaadhulleen gabbadhu inuma huqqadhaa. Amma maal jettaree jarri wal qammase yaada faaxeefaa tartiiban caqasee Dr. Aslii fa'aa algaa maraan maree kacapee fi jiidhaa hundaa daraaddaree. Durbummaa cheek godhee algaa poosti godhee baga gammaddan gaarabbumatu fedhe. Algaan pilaastika adagaan dandeettu waan ani dubbadhu hunduu hin dhageettu Dr. Asliin fuudhee funduqa haa geessu. Haga torbii takka algaa cimaa wayyaa miira warra kaanii walii eeguu wayyaa haadha faaxee fa'a fatiyaa gabbataa waan du'aayii xiyyaa hunduu hin argata. Du'aa'iin awliyaa eessaa lafa buuti haati faaxee faasoo akkatti duuti isimaaf fatiyaaf garaan na gubate miira jarasanii eenyuma hubate. Ciisanii rafanii eega mala dha'uu yaa rabbii kiyya'oo kophummaan hin ta'u fuulli nu qoncoorran eenyutu nu laala qalbiyyaan ni cabse abshir rabbii yaalaa waan fedhellee ta'u waa hammatu caala. Warri bira jirtan akka bukeessine kophummaan uummata akka bukeessine haadha faaxee fa'a ija irra baasaa gaaf tokkollee ta'u dhukkee irraa kaasaa. Fatiyaan gabbataan kilooroksii dhugaa gaaf tokkollee ta'u dhaqaa bira muka. Rahmata godhaa fi abboo nama gabbate kana ustaniituma biratti waan argitan dalaitanii. Miira keessan galchina rahmata godhaa fi as dhufuu didanii silaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'e maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarra. Hangasitti turtii gaarii.